Sitti qafedeen jamareetu amanuu sodaadde. Ishi kottaa nuuna sirbinaan hin jettu. Ishi sheekonni kun akkas bahani sirbaa jiru yoo ta'e maal jenna askinu? Nu immoo maalaa sirbinu? Ara yaa jamaree nu dhiisaa galgala keessa nun gurgurjaa jessinaati. Gara amma sheekiin kun jaalala isa kamtu isa qabee jamaree jechisiisuu fide amma tiiktook irratti. Meenatti maamee dhugaa waaqayyo. Hawaa tokko isinitti ni maala. Sheekni kun amma jaalala isa kamidha amma nama guddaa ta'eera. Jaalalli isaa dhufee isa qabamee amma natti maa. Noo dargaggoota okkee hin jenna okkee nu qaba hin miidhamne. Garuu sheeka kana isaa qabu naa gaafadha. Inni lammaffaa amma namicha isa jamaree dheebaa baase kanaa jechuudha. Rufaa mataa mul'ulu kana mana murtii gurraachaatti nuuf adeematu. Inni sadaffaa immoo jechuudha. Bakka ani wanta jiru qabu jamaree irratti. Yaada hin qabu.